Godina Arsii Lixaa shirkaa keessatti dhiibbaa mirga namoomaa itti fufee jiraachuun dhagahame. Mootummaan Itoophiyaa walitti bu'iinsi hidhannoo naannoo Amaaraa akka itti fufu barbaada jechuun dubbatan obbo Aleksaandar Naggaa. Huxineen labsii ministeera haqaatiif iyyata mana murtii malee qabeenyi akka saamamu qopheessee paarlamaaf dhiheessee jira. Godina Wallaggaa Bahaa Aanaa Kiraamuu keessatti haleellaa hidhattootaan dhaqqabeen namoonni 7 du'uun dhagahame. Mootiin Kaatar Tamiim bin Hamdii Dr. Abiyyi fi Hassan Sheikh Mahmud wajjin bilbilaan mari'achuun dhagahame. Harka fuunee ashamaa dhaggeeffattootaa fi hordoftoota keenya odeeffannoo kanaa fi kan kana fakkaatan fuutusaa qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Hamma xumuraatti nu faana turan affeerraa keenya namoonni yuutuubii kanaaf haaraa taatan sabskiraayib gochuun maatii yuutuubii keenyaa akka taatan isiniin jecha gara odeeffannoo keenyaa har'aatti isin dabarsina. Godina Arsii Lixaa shirkaa keessatti dhiibbaa mirga namoomaa itti fufee jiraachuun dhagahame. Guyyaa kaleessaa jechuun waxabajjii 13 bara 2024 aanaa shirkaa ganda Heellaa Goloobee keessatti waraanni mootummaa manneen namoota nagahaa qabeenya waliin gubuun barbadeessee jira. Oduma wal fakkaatuun waxabajjii 5 bara 2024 godina Harargee aanaa Odaa Bultum keessatti waraanni mootummaa humna milishaa of jedhee of waamu namoota nagaa irratti ajjeechaa raawwatuun dhagahame. Namoota ajjeefaman keessaa Juhur Ibrahim Muhammad Zaakoo Ibsaa kan jedhaman yoo ta'u, namoota maqaa isaa hin beekamin hedduun isaanii ajjeefamanii bishaan keessatti darbaman jechuun hawaasni naannichaa dubbatu. Mootummaan Itoophiyaa walitti bu'iinsi hidhannoo naannoo Amaaraa akka itti fufu barbaada jechuun dubbatan obbo Aleksaandar Naggaa. Waraanni TPLF fi mootummaa Itoophiyaatiin waggaa 2 gaggeeffamaa ture marii karaa nagaa jedhuun erga goolabamee booda michummaan mootummaa Itoophiyaa fi faannoon rakkoo godhate jechuun dubbatan obbo Aleksaandar Naggaa. Sababni mootummaa fi faannoon walitti jijjiiramaniif sababa mootummaan Itoophiyaa fi TPLF araaramaniif osoo hin taane sababa waraanni humna addaa naannolee diigamaniif jechuun dubbatan obbo Aleksaandar Naggaa. Sababa mootummaan Itoophiyaa naannoo Amaaraa keessatti waraana gaggeessaa turee fi jiruuf uummanni sabaan Amaaraa ta'an kumaatamaan du'anii kan jiran yoo ta'u, hedduun isaanii immoo qe'ee fi qabeenya isaaniirraa buqqa'anii jiru. Mootummaan Itoophiyaa lubbuu namaatiif dantaa waan hin qabneef ammas lammiilee Amaaraa ajjeesaa jiraachuu kan himan obbo Aleksaandar Naggaa uummanni Amaaraa kanaaf mirga isaatiif falmataa jira jechuun dubbatan. Aleksaandar Naggaa garee hidhattoota faannoo keessaa hoogganaa tokko akka ta'an ibsanis faannoon caasaa fi gurmaa'ina hin qaban jechuun dubbatan. Humna faannoon alaa kan ijaaraa jiru yoo ta'u, hooggantoonni faannoo akka danqaa itti ta'aa jiran dubbatanii jiru obbo Aleksaandar Naggaa. Huxineen labsii ministeera haqaatiif iyyata mana murtii malee qabeenyi akka saamamu qopheessee paarlamaaf dhiheessee jira. Qorannoo fi himannaa qabeenya saamamuu hordofsiisuun wal qabatee ministeerri haqaa yookaan itti gaafatamaan isaanii bakka buusuun guyyaa 3 qabeenya akka olii gadiif hin sochoone heeyyama akka kennamuuf paarlamaaf dhiheessee jira. Aangoon kunis kan ministeera haqaatiif kennamu erga paarlamaan mirkaneessee booda yoo ta'u, huxineen labsii kutaa 8 fi keewwata 57 qabu kun paarlamaaf kan dhihaate waxabajjii 11 bara 2024 ture. Labsii wixinee waajirri haqaa paarlamaaf dhiyeesse keessatti shakkamaan yakka dalagee jedhamee shakkame tokko heeyyama mana murtii malee akka qabamu kan jedhus akka keessa jiru dubbatama. Huxiree haaraa bahe kana irratti miseensonni paarlamaa irratti wal dhabanii jiru jechuun dubbatama. Yoo seerri kun paarlamaan mirkaneessee gadi baasee mootummaan biyya bulchaa jiru seera kana irra dhaabbatee kan duraa caalaa uummata miidhuu danda'a jechuun keessa beektonni dubbatan. Garuu wanti hanga ammaatti hojii irra oolee hin jiru paarlamaaf dhiyaate malee jechuun dubbatanii jiru. Godina Wallaggaa Bahaa Aanaa Kiraamuu keessatti haleellaa hidhattootaan dhaqqabeen namoonni 7 du'uun dhagahame. Wal waraansa biyya Itoophiyaa jedhamtu keessatti gaggeeffamaa jiruun uummanni nagahaa miidhamaa kan jiru yoo ta'u, caamsaa 26 bara 2016 akka lakkoofsa Itoophiyaatti godina Wallaggaa Bahaa Aanaa Kiraamuu keessatti haleellaa humna waraanaa hidhatee raawwate ganda 2 keessatti namoonni 7 du'uun dhagahame. Obbo Maangoo Gonfaa jiraataa Aanaa Kiraamuu yoo ta'u, haleellaa kana keessatti haadha warraa isaanii fi ijoollee 3 dhabuun VOF dubbatan. Itti dabaluunis kan dubbatan jiraattonni Aanaa Kiraamuu
gaafa caamsaa 29 bara 2016 akka lakkoofsa Itoophiyaatti aanaa Kiraamoo ganda Loogoo Gonkaatti haleellaa raawwatameen namoonni 3 ajjeefamuu dubbatan. Bulchaan aanaa Kiraamoo yakka raawwatame kana kan amanan yoo ta'u namoota yakka dalagan seeratti hin dhiyeessina jechuun dubbatanii jiru. Akka dubbii bulchaa kanaatti waraanni yakka raawwate waraana mootummaa Itoophiyaa ta'uu danda'a jechuun shakkii qaban dubbatan hawaasni naannichaa. Duula Irbooshin Niggaa torbee kana keessa labsameen waraana bilisummaa Oromoo Harargee Lixaa keessa bobba'ee jiru maqaa duula Irbooshin Niggaatiin waraana mootummaa irratti waraana banuun battalumatti waraana mootummaa 4 yoo ajjeesu 6 immoo madeessuun dhagahame. Akkasuma meeshaalee waraanaa garaagaraa irraa hiikee waraana bilisummaa Oromootiif galii godhee jira. Mootiin Kaatar Tamiim bin Hamdii Dr. Abiyyi fi Hassan Sheikh Mahmud wajjin bilbilaan mari'achuun dhagahame. Mootiin Kaatar Tamiim bin Hamdii mootummaa Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmad wajjin dhimmoota siyaasaa, diinagdee fi hawaasummaa irratti gadi fageenyaan mari'atanii jiru. Marii isaanii kana irratti mootiin Kaatar Somaalee fi Itoophiyaan haala Israa'el Filisxeem irratti raawwataa jirtu dhaabsisuudhaaf ejjennoo akka qaban itti dubbatanii Somaaliyaa fi Itoophiyaan nageenya bahaa Afrikaa fiduudhaaf waloodhaan akka hojjetan waamicha dhiheessanii jiran jechuun Aljazeeraan gabaasee jira. Ayyaanota gurguddoo hordoftoonni amantaa musliimaa kabajan keessaa Arafaan isa tokko. Ayyaanni kun akka lakkoofsa hijiraa ji'a isa dhumaa jechuun ji'a 12ffaa keessa kabajama. Ayyaanni Arafaa kun sirna hajjii wajjin wal hidhata waan qabuuf ji'a kana keessa musliimonni hedduun gara Makkaa imaluun hajjii taasisu. Iddoon hajjiin itti godhamu kun Beetii jedhama. Iddoon kun bakka walqixxummaa, bakka kabajaa fi bakka jaalalaa jiru yoo ta'u akkasuma bakka galateeffannaa fi kadhannaan itti godhamudha. Sirna hajjii kana gaggeessuudhaaf bara kana keessa musliimonni addunyaa guutuu irraa wal gahan miiliyoona 1.3 ol akka ta'e miidiyaan biyyattii gabaasee jira. Egaa hordoftoota fi dhaggeeffattoota keenya odeeffannoo keenya guyyaa har'aa kanumaan goolabnee jirra. Odeeffannoo keenya biraatiin hamma walitti deebinutti nagahaan tura. Odeeffannoon keenya guyyaa guyyaadhaan akka isin bira ga'u yookaan sa'aatii sa'aatiidhaan akka isin bira ga'u yoo barbaaddan subscribe gochuun maatii YouTube keenyaa ta'aa isin jecha akkasuma share like gochuun nu jajjabeessaa dhaamsa keenya.